irratti hanga lubbu kootti kana naman mana hidhaatii yeroon bahe wantan waadaa ofii gale tokko keessa gara kootiin sababa wal dhabdee akkan hin taane hamman danda'een tokkummaa Oromooti irratti. Oduu gaddaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Baatee Urgeessaa hoteela inni keessa rafaa jiru biyya dhaloota isaa Maqii keessaa baasuudhaan ajjeesanii jiran. Hayyuu Oromoo beekaa Oromoo falmaa dhala namaa yeroo hundumaa qaroon Oromoo barbaadanii akkas bichuu karaa dambisuun waanuma baratan. Garuu kan nama kana baay'ee nama gaddisiisa. Nama baay'ee hubataa, nama baay'ee gara laafessa, nama baay'ee waan hundumaa ija tokko laalee saba isaaf falman. Mootummaan ammarra jiru kun akkanaan galaafatee jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Suura isaa akka irratti argitan ka Jawaar faana ka'e kan baay'een keessan ni beektu dheeyyaadha. Baay'een gaddeeru. Mana hidhaatii yeroon bahe wantan waadaa ofii gale tokko keessa gara kootiin sababa wal dhabdee akkan hin taane hamman danda'een tokkummaa Oromooti irratti. Yaadonni ilaalchonni amma duratti dubbanne adda addaa kan bilisiginnaa dabalatee ilaalchota Oromoo keessa durirraa turanidha. Sirna Haile Sillaasee keessattis kan Haile Sillaasee deeggaru Oromoon tureera. Unitary governmentii monarkii kan deeggaru jechuudha. Lakkii kan jedhee falmatu baay'eedha. Sirna Dargii keessattis Dargitti makamee sooshaalistii sana kan deeggaru tureera. Qabsoo bilisummaatiif kan bahee jira immoo unitary sana kan deeggaru. Sirna EPDRF yookaan IHADEG keessattis OPDO'n Oromoon bilisoomeera gaafiin Oromoo deebi'eera jedhanii warri turan jiru. Kan akka KFO federaalistiin gaafiin Oromoo gaafiin dimokiraasii ofiin of bulchuu hin deebine guutummaa isaatiif qabsaa'uu qabna kan jedhan jiru. Warri akka ABO immoo hiree murteeffannaa guutuudhaaf qabsaa'an bilisummaa sabaatii fi walabummaa biyyaatiif qabsaa'an jiru turan. Ilaalchonni kun wal danda'anii deemanii jiru akka hubannaa kootti. Maaliif galteen isaa dimokiraasiidha. Bakkitti araaramu dimokiraasiidha. Even unitary yoo ta'e sirnichi warri sirna unitary barbaadu yoo jiraate sunis filannoo uummataatiin deebii argata. Sirna federaalizimii biyya kana keessatti malee Oromoon hanga of danda'utitti hiree isaa murteeffachuun qabu warri jedhanis yoo ta'e sirna dimokiraasiitiin filannoodhaan deebii argata. Warri Oromoon bilisa ta'uu qaba, Oromiyaanis walaba ta'uu qabdi jedhus immoo humna qawweetiin illee otoo Oromiyaan uftee qabamte naanna'ee riifarandamitti deema. Eertiraanis riifarandamiidhaan Itoophiyaa irraa baate, Saawus Sudaan riifarandamiin Sudaan irraa baate hidhannoodhaan mootummaa garagalchuu dandeessa. Garuu biyya walabaa ijaarrachuuf beekamtii idil addunyaa si gaafata. Sun immoo kan dhugoomu filannoo uummataatiin. Ashama harka fuuna jira jirtu baga nagaa taatan hundus keessanu oduu gaddaa dhugaa waan hedduu akkaan gadda laphee nama cabsu qochisuu kaneessa dogoggaa lammii keenya ilmaan Oromooti irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi obbo Battee Urgeessaa goota beekamaa hayyuu siyaasaa Oromoon qabdu nama ija qabu, nama beekamtii qabu, nama dandeettii qabu. Ubira dhabuun kenna dhugaa dubbachuudhaaf hedduu na gaddisiise, hedduu natti dhaga'ame jechuudha. Yeroo hedduu namootiin keenya hayyoonni keenya hedduun isaanii eegumsa dhabaa fi akkasuma mootu xiyyeeffannaa hayyoota keenya irratti uummata Oromoo dogoggaa sanyii irraan ga'uudhaa fi nama waa beeku keessaa ajjeesan jechuudha. Kun haga yoomitii nurra bobbulaa, haga yoomitii ilmaan keenya dhumtii, haga yoomitii hayyoonni keenya lafarraa dhumu. Dhugaa hedduu namatti dhaga'ama. Gadda guddatu irraa Oromoo mudate jechuudha. Oromoof kun salphina guddaadha. Salphina daangaa hin qabne jechuudha kun Oromoodhaa fi kana dhugaa dubbachuuf wanni jedhanii irraa dubbatanis nama dhiba. Yoo hayyoonni Oromoo beekan Oromoo hayyoon daa'imman bakka hunda keessatti kutaalee Oromiyaa hunda keessatti ajjeefaman dhugaa hedduu namatti dhaga'ama. Haasawa isaatii fi jechoota isaa yoo duuba deebitanii kan dhaggeeffattan taata viidiyoo duraa sanirraan hubattan jedheetiin yaada. Hedduu namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudha fi
Oromoon jallisuun qabu. Akkanumatti kaafanillee wanti hafuuf wanti taa'uuf jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Hundumtuu karama isaa kana deema. Hundaafuu Rabbiin nagaa nu haa buusu.